Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota hordoftoota peejii koo baga jiraattan anis nin jira alhamdulillah meeqam jirtan. Egaa har'as isiniif dhufeetiin jira information kiyya qabadhee dhufeetiin jira. Egaa haga xumuraatti na hordofaa jechuu qofa. Akkuma isin agartan kana lakkoofsi haalaan dabalee jira. Isa kana haala rifachiisaa nama sodaachisu waan dabalee jiruuf guyyaadha. Information kun ummatoota hordoftoota qabu waan jedheefan guyyaadha qabadhee isin dhiyaadhe isinis haga xumuraatti na hordofaan isinin jedha. Akkuma isin agartan gaa kallattiidhaan gara information chaatti yeroo isin dabarsu jechuudha kunooti namoota akka waliigalaatti biyya lafaa yookaan addunyaa kanarratti argaman addunyaa kana irratti namoota miliyoona 7,167 fi dhibba afuriif sagal irratti argamee jira jechuudha. Dhukkubni kun akka waliigalaatti jechuudha namoota miliyoona 7,167 dhibba afuriif sagal kun waan bicuu miti. Kana keessaa immoo kanneen hagadhaatti ammaasis immoo balaa dhukkuba kanaatiin lubbuu dhaban akkuma agartan kana jechuudha. Saleedaa gubbaa irratti namoota 4,407 du'aan boqotanii jiru. Akkasuma immoo kan rabbiin laaffisee fi fayyan jechuudha namoota miliyoona 3,500,4,300 jechuudha kanneen fayyanii jechuudha. Egaa kun akka waliigalaatti yoo ta'u ammas itti aansine kan biyyoota arabaa kana amma itti aansine jechuudha soorii kan biyyoota arabaa son taane mee immoo biyya kamii keessatti haalaan dabalee jira biyya kamtu sadarkaa qabattee jirti sadarkaa tokko haga 10 warra jiran immoo gaggabaabsine kan ilaallu. Kunooti akkuma isin agartan jechuudha biyyoonni sadarkaadhaan kaa'amanii jiran akkuma isinitti mul'atu kana jechuudha. Kunooti USA'n akkuma gaaf duraa sadarkaa akkuma duraa irraa jechuudha jalqaba irraa kaastee sadarkaa tokkoffaa irratti argamte jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa irratti yeroo argamtu gaa baay'ina namoota dhukkuba kanaan qabamanii akkasuma baay'ina namoota guyyaa irraa dhukkuba kanaan galmaanii akkasuma baay'ina namoota guyyaa irraa immoo dhukkuba kanaan lubbuu dhabanii irra guddaa caalmaadhaan waan galmeessituuf sadarkaa tokkoffaa irratti argamte gaa akkuma isin agartan USA Ameerikaan guyyaadhaa qofaa namoota 17,853 dhukkuba kanaan galmeessitee oolte jirti jechuudha. Akkasuma immoo namoota 556 du'aan boqotanii oolanii jiru biyya Ameerikaa keessatti. Akka waliigalaatti kanneen du'an namoota baay'ee tokko hedduudha. Akka waliigalaatti biyya Ameerikaatti haga wanaatti namoonni lubbuu dhaban dhukkubichaan jechuudha namoota 113 fi 25 jechuudha. Akkasuma namoonni fayyee irraa dandamate namoota 700 fi 71 fi 60 jechuudha. Akka waliigalaatti biyya Ameerikaa keessatti namoonni dhukkubni kun irratti argame namoota miliyoona 2,24,284 jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Lammaffaan Biraazil yoo ta'u guyyaadhaan namoota 2,154 irratti argamee ooleera. Akkasuma kan du'ee oole namoota 103 yoo ta'an akka waliigalaatti biyya Biraazilitti namoonni du'an namoota 36,602 yoo ta'u kanneen fayyan namoota 30,284 akka waliigalaatti namoonni biyya Biraazilitti dhukkubichaan qabamanii argaman akka waliigalaatti jechuudha namoota 694,116 sadarkaa lammaffaa Ruusiyaan sadaffaa irratti kan argamtu guyyaadha. Nam 8,985 galmeessitee oolte akkasuma kan du'e guyyaa hadhaa namoota 112 yoo ta'u akka waliigalaatti kan du'an namoota 5,991 jechuudha. Akkasuma kanneen fayyan 230 fi 688 kanneen fayyan jechuudha. Ruusiyaa keessatti dhukkubni kun namoonni irratti argame haga wanaatti namoota 476,658 jechuudha. Spain afuraffaa irratti argamti akkuma isin agartan guyyaadhaa namni 167 galmaa'ee oole. Kan du'e injiru akka guyyaadhaa kan du'e injiru akka waliigalaatti kan du'an namoota 27
dhibba tokkoof 36 jechuudha. Akkasuma immoo biyya Ispeenitti namoonni dhukkubichi irratti argame jechuudha. Agawwanaatti namoota 288,797 jechuudha. UK sadarkaa shanaffaa irratti argamti. Guyyaa hadhaa namoota 1,205 galmaa'ee kan diyoolii 55 akka waliigalaatti kan du'an namoota 40,597 ta'u. Kanneen akka waliigalaatti biyya UK keessatti dhukkubichaan qabaman jechuudha namoota 2,287,399 jechuudha. Indiyaan sadarkaa ja'affaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nama 8,442 galmaa'ee oolee yookaan dhukkubichaan qabamee oolee kan du'e oolee guyyaa hadhaa namoota 266 ta'u. Akka waliigalaatti namoota 7,473 akkasuma kanneen fayyan namoota 129,95 akka waliigalaatti biyya Indii keessatti dhukkubni kun namoonni inni irratti argame jechuudha. Namoota 265,928. Itaaliin sadarkaa 7ffaa irratti argamti guyyaa hadhaa nama 280 galmeessite oolte kan du'e oolee nama 65 akka waliigalaatti kan du'an namoota 33,964 yoo ta'u kanneen fayyan namoota 1,166,584 akkasuma akka waliigalaatti namoonni dhukkubni kun biyya Itaalii keessatti irratti argame namoota 235,278 Pero guyyaa hadhaa namoota 3,181 galmeessite oolte akkasuma kan du'e 106 akka waliigalaatti kan du'an namoota 5,571 ta'u kan fayyan namoota 89,556 jechuudha. Akkasuma immoo namoonni biyyattii keessatti dhukkubichi kun irratti argame namoota 1,199,696 jechuudha. Jarmaan saglaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nama 336 qabamee kan du'e nama 7 akka waliigalaatti kanneen du'an agaddaatti namoota 8,783 yoo ta'u kanneen fayyan namoota 169,600 akkasuma kanneen dhukkubichi irratti argame biyya Jarmanitti akka waliigalaatti namoota 186,205 jechuudha. Iraan kurnaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nama 2,043 galmaa'ee kan du'e 70 akka waliigalaatti kanneen du'an namoota 8,351 yoo ta'u kanneen fayyan 1,136,360 jechuudha. Akkasuma Iraan keessatti akka waliigalaatti namoonni dhukkubichaan qabaman namoota 1,173,832 sadarkaa kurnaffaa irratti argamtu jechuudha. Turkiin 7ffaa kan turte amma 11ffaa irra jirti fooyyee jira jechuudha. Biyya Turkii keessa guyyaa hadhaa namoota 989 galmeessite oolte kan du'an guyyaa hadhaa namoota 19 yoo ta'u akka waliigalaatti biyya Turkiitti kanneen dhukkubichaan lubbuu dhaban namoota 4,711 yoo ta'u kanneen fayyan namoota 141,380 yoo ta'u akka waliigalaatti biyya Turkii keessatti namoonni dhukkubni kun irratti argame jechuudha. Agaddaatti namoota 171,121 sadarkaa 11ffaa irra jirti jechuudha. Kunneen sadarkaadhaan warra kaa'amanii sadarkaa 1 haga 10 warra jiraniin isiniif dursee jechuudha. Itti aansee kan ilaallu kan Saa'udii ta'a jechuudha. Saudi Arabiyaan akka sadarkaatti yoo ilaalle samoonni kana 17ffaa irra kan turte amma gara 15ffaatti gadi jirti. Guyyaa hadhaa kanneen biyya Saudi Arabiyaa keessatti dhukkubichaan qabaman namoota 3,369 yoo ta'u kanneen du'an namoota 34 guyyaa hadhaa akka waliigalaatti kan du'an namoota 746 yoo ta'u kanneen fayyan namoota 74,542 akka waliigalaatti dhukkubichi namoonni inni irratti argamu namoota 1,100 namoota 1,100,284 jechuudha. Akkasuma immoo Qatar itti aantee argamti. Qatar guyyaa hadhaa namoota 1,368 dhukkuba kanaan galmaa'ee oolee kan du'e guyyaa hadhaa nama 3 yoo ta'u akka waliigalaatti namoota 57 qaqqabe kan du'e
akkasuma namoonni biyya Qataritti dhukkubicha irraa fayyan namoota 45,935 yoo ta'u kan dhukkubichi biyya Qatar keessatti akka waliigalaatti irratti argame jechuudha namoota 70,158 jechuudha. akkasumatti United Emirates Arabii jechuudha Dubai guyyaa hadhaa namoota 568 galmaa'u kan immoo namoota 5 yoo ta'u akka waliigalaatti namoota 281 qabeera kanneen fayyan namoota 21,275 akkasuma Dubai keessatti namoonni dhukkubni kun irratti qubate yookaan irratti argame namoota 39,300 fi 76 jechuudha. itti aansine Kuwait arganna Kuwait guyyaadhaa namoota 662 dhukkubchaan qabame wal akkasuma namoota 5 du'an akka waliigalaatti kanneen du'an Kuwait keessatti agaddaatti namoota 269 yoo ta'u kanneen fayyan namoota 21,242 akka waliigalaatti namoota 32,510 irratti argame jechuudha Kuwait keessatti jechuudha. itti aansine kan argannu jechuudha Oman guyyaadhaa namoota 640 dhukkubichaan qabame olee kan du'e nama 6 akka waliigalaatti namoota 81 qabeera kanneen fayyan namoota 3,793 jechuudha. akkasuma kanneen akka waliigalaatti dhukkubicha irratti argame agawwanaatti biyya Oman keessatti jechuudha 17,486 itti aansine Bahariin arganna akka sadarkaatti sadarkaa 48 irra jirti. akkasuma guyyaadhaa namoota 654 qabame kan du'e nam tokko akka waliigalaatti kanneen du'an namoota 27 ta'u kanneen fayyan namoota 10,300 fi 26 akkasuma Bahariin keessatti agawwanaatti dhukkubichi namoonni irratti argame jechuudha namoota 15,417 jechuudha. egaa kanatti aansine kan biyya keenyaaf ollaa biyya keenyaa kan laallutaa jechuudha Egypt irraa yeroon kun akkuma agartan Egypt akka sadarkaatti olaalle jechuudha soddoma faara jirti guyyaadhaa namoonni biyya Egyptitti dhukkubichaan qabaman jechuudha namoota 1,365 yoo ta'u kanneen du'an namoota 34 guyyaadhaa akka waliigalaatti kanneen du'an namoota 1,271 kanneen fayyan namoota 9,375 akka waliigalaatti biyya Egyptitti namoonni dhukkubichaan qabaman hagawwanaatti namoota 35,444 jechuudha. itti aansine Soomaaliyaa arganne jechuudha Soomaaliyaa yookaan Keeniyaadha Sudaan arganne jechuudha sadarkaa 70ffaa irra jirti. Sudaan egaa guyyaa hadhaa namoota 161 galmeessite oolte kan du'e biyya Sudaanitti guyyaa hadhaa namoota 13 yoo ta'u akka waliigalaatti namoota 372 qaqqabe kan du'e biyya Sudaanitti. akkasuma kanneen fayyan namoota 2,059 yoo ta'u akka waliigalaatti biyya Sudaan keessatti namoonni dhukkubni kun irratti argamu namoota 6,442 jechuudha. itti aansine Keeniyaa arganna Keeniyaan sadarkaadha yoo ilaallu sadarkaa 87ffaa irra jirti akka guyyaa hadhaa kanneen dhukkubichaan qabaman namoota 105 yoo ta'u kan du'e nama tokko guyyaa hadhaa akka waliigalaatti kan du'an namoota 85 qaqqaban kanneen fayyan namoota 849 yoo ta'u akka waliigalaatti biyya Keeniyaatti namoonni dhukkubichaan qabaman namoota 2,272 jechuudha. akkasuma Soomaaliyaa sadarkaa 81ffaa irratti arganna guyyaa hadhaa namoota 34 dhukkubichaan galmaa'e Soomaaliyaa keessatti kan du'e nam tokko ta'u akka waliigalaatti kan du'an namoota 84 qaqqabeera kan fayyan namoota 470 akkasuma akka waliigalaatti Soomaaliyaa keessatti namoonni dhukkubichaan qabaman namoota 2,300 fi 68 jechuudha. Itoophiyaa akkuma agartan guyyaa 3 indura sadarkaa 100 irra kan turte amma sadarkaa 94 irra jirti. guyyaa hadhaa namoota 136tu qabame oolee kan guyyaa hadhaa du'e hin jiru akka waliigalaatti kan du'an namoota 27 qaqqabanii jiru. akkasuma kanneen fayyan namoota 361 qaqqabaniiru. akka waliigalaatti biyya keenya keessatti dhukkubichi namoonni irratti argame jechuudha namoota 2,100
56 qaqqabee jira jechuudha. Egaa kun gaggabaabsee kan inni isin dhiyeessan obboleessi keessan Aliin Hussein jechuudha. Qophiin guyyaa hadhaatiif qabadee qindeessee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata information dhugaa irratti hundaa'e yeroo waan dabalaa jiruuf anis immoo isinis immoo information kan argachuu waan qabdaniif jedhee waan yaadeef qopheeffadhee dhufe kana fakkaata. Egaa qophii wal fakkaatuun haga walitti deebinutti nagaa rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi